hiriyaan maagneettiidha. Akka ofii jiru sanis si buta. Hiriyaan liiftiidha. Jalarraa kaasee gubbaallee si baasa. Gubbarraallee fuudhee jala si dabarsa. Sababa hiriyaa jallatee, hiriyaa dhama'ee, hiriyaa sarara keessaa baheef nama saffii salaataa masjida saffii duraatti argamu meeqatu bahee naayit kilabii saffii tokkoffaa dhaqee hisaaban qabu. Haafiza kan qoma isaa qura'aanni rabbii birraa darban qabneen guutame keessaa dhiqee muuziqaa itti waraabe sababa hiriyaati. Hiriyaan jiruu teetan oolmaadhaan jiraattu qofa osoo hin taane hargaa sadarkaa haatimaa si balleessutti deema. Abii Xaalibii namni haatimaa balleessa hiriyaadha. Osoo sayyidni khalqii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiin ta'anii yaa am yaa abbeeraa kiyya jechuma tokko ka qiyaamaa itti ragaa si bahu naa jedhi osoo isaan jedhan أبي جهل بلا فأس أترغبوا عن ملة آبائك كرأبوتي كيتي قد يفتدبروا في دؤوفي وأندر نجر نباسوا في جتين جرسين نبو محمد سين تكيش أنجر أسين كيسا قنيت أصوى بتامير كداكو هو على ملة عبد المطلب جدي روحين كيساباتي كفجر خاتمات أبي جرى السبب هرية